اوكي فايسا اما فيسبوك انسيدو فايجو لكي خيسي لكي كميرا مالي سمون قبل جاتشو ميلان فيكو سمون فيكو ستي فكاتي جرا لكي خيسي ما يجو سي خمجا هنا نياجسو جروان تيف لكي خيسي ما فيسبوك اما نيقد اما فيسبوك اني سني فلوفا جاد بوچ غيزي نوتي چالسني تينيو بر وان دوبچو ولا لي سني فكاتا نوتي بر بيخا چالسني تينيا بر چالسني تينيا بر akkana jettee barbeekamtee bara akkana jettee waan sabaaf yaadu nu fakkaatee jiru eddaanu ati akkana jettee waan biraatiif waan biraan na jiraaf akkana jettee eddaanu nuti bari saba keetiif sagalee taate jenneetiti fayyisaa siin jennee bara akka sammuun kan kee buqqeete yoon beene jechuudha. Akka sammuun kee xashii ta'e maaliif beene eddaanu ati faranjoota amaalalaa jirta achirratti faranjootaaf waan abstract mojjinni taraafti godhu turte eddaanu nuti hin beeknu bar saba keetiif sagalee taate jennee fooloo si goonee si guddisnee guddina kee malee bika guddaa si keenye beekumsa kee malee beekumsa si kannine okay qafoo akka taate osoo si beeknu achi si buusne jechuudha. Arra deebitee saba keetiif sagalee osoo ta'uu qabdu loqoda shanii loqodettee hawaasa kana adda baasuuf hawaasa kana wali kaasuuf hawaasa kana rakkoo keessa uumuudhaaf gabbaatee waan beekte laaqqattaa jechuudha. Namni kafooloo si godhu sirraa waa baratuuf yoo waa beekte sirraa hubachuudhaaf malee kaaka keetii duwwaa kana duwwaa jechuudha duwwaadha ati sammuun kee duwwaa wanti kee duwwaa jechuudha fiigi ati fiigi inuma fiigi maa fiiguu dhabde aslan fiiguu qabdaati fiigi ati fiiguu qabda malee waa'ee sabaa naasa'ii waa'ee sabaa sirraa illee hin bareedu sirraa illee hin deemu fiigi inuma fiigi jechuudha daggala keessa fiigi ati osoo fiituu caccabi shaallaa. Isa kamucaa kana jechuunis dhaggeeffadhu asumaanuu feesbuukaan siifin dhufa. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisii tokkan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nagaa isiniif haa baay'atu kan bultan. Egaa viidiyoon ani har'a qabadde isiniif dhiyaadhe waanuma samoona kana miidiyaa irratti ta'aa jirudha. Kaleessarraa eegalee egaa goota saba keenyaaf lubbuu isaa xiqqeessee lubbuu sabaa guddise kara deemaa jedhamuudhaan kan beekamu makiinadhaan osoo hin ta'in miilaan deemee karaa biyyi eessa akka ta'e biyyoota iyyafannoodhaan deemee kan ijaan argee qaamaan onlaayiniidhaan sun ta'in qaama isaatiin deeme karaa fagoodhaan deeme rakkoo uummataadhaaf mul'ise yakka kana jechuudha. Yakka fokkataa kana irratti adeemsisaa kan jiru Fayyisaa Leellisaa ta'uun isaa miidiyaan itti beeketu jira. Akkasumas kara deeman kun waan tokko ta'e hidhamullee du'ullee kan itti gaafatamu Fayyisaa Leellisaati jechuudhaan miidiyaa guutuun kan dubbachaa jirudha. Egaa Fayyisaa Leellisaa kana nama Oromoon bakka guddaa akka inni beekumsa isaa malee beekumsa isaaf kennitee bakka guddina isaa malee ol kaastee isa guddifte har'a garuu goota Oromoodhaaf goota haadholii boowwaniif goota daa'imman ashuffeettafanii boowwaniif goota abbootii gurguddoo rakkoowwan ciccimoo keessa jiran deemee miidiyaa kanarratti fidee nageenya barbaaduuf gargaarsa barbaaduuf nama kanarratti haala kanaan deemuun isaa waan baay'ee uummata Oromoo guutuu laphee cabseedha. Egaa artistii atileetii kana jechuudha. Namni baay'ee guddatu Oromoodha jedhanii baay'ee namoonni feemasoonni namoonni gurguddoonni jechuudha Oromoo kan ta'an isa guddisaniiti. Edaa inni bootaa qabachuu fi malee Oromoodhaaf quuqamaa akka Oromoon isaaf taate san deebii hin deebisne jechuudha. Har'a garagalee Oromoon isa guddiftee guyyaa iddoo isaaf malle Oromoon isaaf malsiisee iddoo baroo beekumsa isaa malee beekumsa guddaa isaaf kennanii isa gargaaranii isa duukaa ta'anii haa guddatu saba keenya sabni keenya yoo guddatu jaalanna jechuudhaan isa guddisanii inni garuu har'a nama kara deemaa jedhamu kan uummata miskiinaaf sagalee ta'u uummata miskiina deemee ija isaatiin arge kara miidiyaa kanatti fidee ragaa qabatamaa wajjin dabarsee dhiyeessu rakkoo isaanii uummataaf himu haala kanaan irratti raawwachuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee laphee nama cabsu Oromoo jedhamee Oromoo irratti kana kan yaadu Oromummaan isaa kan itti nama gaddisiisudha.
Egaa kana malees osoo hin ta'in rakkoo uummata keenya uummata Salaalee ammatti ittuma fufeetuma jira. Haa ta'u malee guyyaa lama sadeen tokkommoo iyyuu waan kanarraa namoonni baay'een irratti hojjechaa sagalee ta'aa turani. Haa ta'u malee kaleessammoo ajandaa wanti tokko ajandaa yoo jijjiiru muran daddafanii ajandaa biraa fidan. Osoo uummanni Salaalee sagaleen isaanii rakkoon isaanii furmaata tokko hin argatin rakkoon sun akka bakkuma sanitti dhaabbatuuf maal fidanii kana nama ijaabaa baru rakkoon tokko osoo hin furamin dafanii rakkoo san hambisuudhaaf ajandaa biraa irratti fidan. Amma ajandaan kan ta'e maalinni barbaadamuu mana jireenya naannoo jireenya mana isaa poolisiidhaan marfamuu isa barbaadamuu du'a ajjeesuuf yookiin hidhuuf akka barbaadamu ajandaa kanatti jijjiiran jechuudha. Har'as uummanni Salaalee furmaata tokko osoo hin argatin akkasitti jira. Egaa uummanni Salaalee kun akka furmaata argatan ammas deebitanii warroonni sagalee ta'aa turtan sagaleen keessan osoo adda hin citin sagaleen keessan itti fufuu uummanni kun waggaa dheeraa dararamaa ture uummanni kun furmaata haa argatu isiniin jechuun jaaladha. Osoo wanni tokko hin xumuramin ajandaan biraa yeroo irratti dhufu rakkoowwan duraan jiru san guutumaan guutuutti akka cufuudha jechuudha jisti already. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha gochaan Fayyisaa Leellisaa. Dhugaa sheemidha kuni waan nama baay'ee waan dabbaruudha waan baay'ee nama dabbaru. Namni akkanaa kun gonkumaa namni uummata miskiinaa dhaabbatee hojii dinqisiisamaa hojii tola ooltummaa akkanaa kana hojjete hidhamuu hin qabu. Ammas sagalee akka taatan kara deemadhaafis hidhamuu hin qabu. Namni akkanaa kun kan hidhamu eenyutu jiraata? Innaa hidhamuu barbaade Fayyisaan haa hidhamu maal godheef sabaa haa hidhamu innoo barbaade. Waan baay'ee nama gaddisiisu haalli yeroo ammaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru Oromoo irratti ta'aa jiru dhugaa rabbi waan baay'ee nama gaddisiisu.